dhugaa intala ta'u maal warri mina didee waanuman furmaata dhabeetuman sitti dawwaladhe dhugaa. Hin qoostai hintaa dhuguma rabbi dhugaa waan nama gaddisiisu wayi sitti muufani. Haal godhanii addunyaan tun bu'aa bayii hedduu qabdi beekte. Dubbachuufillee furmaatan dhabee dhugaa maaliin godhan. Dhugaa jaarsa kiyyatu narratti fuudhen ta'a. Dhugaa mucayyoo wajjii suuraa ka'ee naa ergee bar galgala kana dhugaan erga sinirraa cufadhee boqannaa takkan arganne bo'aatiin ooliin ta'a. Dhugaa gisee itti qabee yoo laalu dhugaa kilooriksii dhugina godhaa jiraayu. Dhuguma siin jedha kilooriksii dhugina godhaa jiraayu. Kilooriksii dhugina godhaa jira. Bakka anan jaaladha kaamee maal taate isa malee bar nama biraa ani akkan qoosu kana se'in onnee tiyya tana keessaa ani isa dhabee bakka nama biraa wajjin gaa'eleen uummadha jedhee tasumaa yaade sin beeku. Nattu himne bara bu'aan nagumaan kaleessa eengada naa dawwalee wajjin haasofneeti. Nagallee oduu nan gaafatini birrii wayii erginaan jedhee birrii san itti ergee birrattiin kisii geettee jennaaniin natti nifne diimaa irratti dhahatee deeme. Maal abbootti argama jiru biyyaan baatana jedhee inni kamanuun tarre jedhee si gubadhaa inni achitti narratti fuudha. Zabu. Hello. Inta? Maal taateen dubbattu? Hin dhageessui. Ani si dhag. Ani dhag. Okay. Firaankii irra dalagaa jira intalatti dhugaa seetii wal. Dawwalte. Hello. Zabu. Ani dura sinuma si dhagaasitu nan dhageenye malee. Dhugaa anaa kanaami kana dhiben talako. Onno birrii qubsiin taphatamasi birrii qubsite. Sa'innaa iyyuun taloo. Ani homaanuu barnaa galuu didee bar kaleessa
Kaleessa naada dheengadda naada waleeti. Ufira dabarsitee itti ergitee birrii kuufee machaa'ee waan ta'u dhabnaan laf godhee galee birrii kuuftuun ol dubeessa. Intala dhugaa mataana dhukkuba baqqaa lapheen tiyyatuun illee na tirna jettee rifadhe dhugaa waan akkana argee jenna. Qoraa akka jedhu birrii mulu waan qabdu waan qoftu hundaayyuu kan waan hojjettu waggaa jirtu kan isumarraa ergaa turte. Eenyutti ergaree mana ijaarrataa jira siin hin jenne? Yaa'u ta'ullee waan kee ho'i onuma ta'e haa ta'u waan addatti dhufate hin jiru. Anuma takka waan dhoffadhe takka hin qabu summuun irraa shilingii irra lakkaa ijaarsuma kootittiin erga. Mamadoo biyyaa mamadoo salphaa jirtu kullaa innaan argitu birrii waan asitti hojjettee distii dhiittee girgiddaa gangaa duwidee fiddu ati irratti tarakabdee inni moobaayilaan qayyaree bursaan ofii qayyaree garan of laalee garasiin of laalee deebi'ee immoo inni duumatti ammoo fuudhee haa fuutu jedhan. Ammatti Arbiin isaa fuutu. furmaata natti nimtu waan hin godhu. Yaaqii booyin annaba booyin jaaladhu Maammadoo jedheen booyin ardiin isaa haa bootu du'ee isaa haa booyani. Maaltu si boochite? Intaan qalladda abbaa warraa kooti barnaman baay'ee jaaladhu. Eenyunuyyuu madaaluun beekamti. Jeesi eeguu qaba ka abbaa warraa yoo si abbaa warraa ta'e atillee innillee yoo siif abbaa warraa ta'e innillee ati haadha warraa isaati si eeguu si kabajuu qaba. Atiin tunuu wanna biyya abbaa keessa dhamaa jirtu biyya abbaa keessa duute man itti ijaaraa jirtuu fi jireenya ta'e na fooyyeffanneetini jiruu gaarii waliin jiraanna jettee as keessa dhamaa jirtu. Malee wayi waan biraatiti. Haa ta'u inni garuu birrii nyaatee birrii quufeetiin ittiin of lallaalee jennaan Maammadoo Ambar wanti Maammadoo jedhamtu. Ijoollee coggaarrana dhukkubee isiin akkatti jaarsa ko'amas. Wanti Maammadoo jedhamtu tuni bakka saree daalatti nan fakkaatti mulu mana jibbisiiftee bakka jedhan bakka. Mati boyin dammoo kilooriksa የሚባል ነገር የለም. Galtee maal goota siif fakkaate? Intaa dhugaa gizee faatiyaan. Galtee maal goota siif fakkaate? Akkamitti galaree odoo waan tokko hin geeffanne mana hin xumuranne siin jedhe sila. Man isaanii itti xumuruu adda moorii ammati. Ani furmaata dhabeetu sitti dawwaladheemi. Amma manatti sila man itti xumuru jettu kana mana kana isaanii itti xumuruu heddumu. Ufii itti xumurattee galuutti waanuma harka. Amma yoo ammas as dhiyoo kalee dheengadda tana fuudhe. Bakka galii namitti mataa qabu guddachii jechuun gudda booda sanii lafa rakkiftee karaa makiinatirraan ga'e ishii dhiisi. Jedhe ishii na saamee manaan. Atiin qoostaa barni taa'anii coggaarran na gubateera. Urateenu kalee dheengata tana taanaan jechuun dhiisi mana maal geessidhamu. Maal yoo haraa ofii kiyyaa waan kiyya godhadha jetteetiin murteessitee yoo Yalla ishee anamma furmaata waa tokko si gaafadha kalaa sisa dhiisinaan jetteemi. Jaati lammata ta'u xumuree ishii galte. Birrii kajaa afuriin qaba beektee of harkaa. Eeshe Manni wayii lafti wayii kana dura ijoollee wayii na himtee turte beektee 500,000 mana lukkufilii 2 qaba jedhan Adaamatti beektee. eeshe
birriin jaafurii tun immoo beekika birrii 350 bichaa taati beekte. يعني كما دب لما مشان تما هنقطعت ايش innaa 150 ها qaba. Isa sanitti naa guute ati ji'a 2 dalageessi erga. إنا يعني كن طرقا ولا يعني كن بريدة أكتن تري بتدو Naa ergi taaree ولا ammatti. بتدو وان كريتي قلتي أفر إيه سادي ولدت كودن في إرجنا ترباتا مشان Eshi bakka naa jiraadhu kaa والله bareeddu. kana qabaatti taanan wallahi jechu wallahi kun bareeda mati amma isa dhiisi maal jettee goota uffatteessa kilooriksii dhugee dhiisi dhuguma akkama jettu kana kaaretti kifilii lamaa irra jirtu 500 argamtu taanan wallahi isa kana bitadhu kanaan si baasa waan keetitti gali waan keeti galtee gammaddu digalee ana dhiisi immoo namummaan biraatu nuti liqeessu danda'a. Digale waan kanarratti eenyummaa nuti jajjabeessitee yaadaa jirtu gara kiyya wallahi waan bareedu waan kana isa dhuunfii itti gammadi malee maammadoo qurquraa wajjin hin boo'in ishee qurquraan tuna qurquroomsi maanti maammada maanti jedhaa jira Anillee dhugumaaf jedha jecha na kofalchiise maammaa ga'udduudhaan akka jette. Amma ga'udduudhaan jette. Dubbiin amma biraankidha. Sumaan sarpiraayizii taata jirta uummata salaama jedhi. Hordoftoota kiyyaan nagaa jedhi. Jaarsi kiyya gaafa dhaggeeffate siidhumatti miidhuu. karaa isaatirra bu'aan obboleetti yoo ni mirgaan nuti hambitaa ani bara gisee baay'ee wanti bilbilu kaasuu bara nama jalaa halkan ammaree taa'ee nu ilaalaa jiru diraamaa huu ilaalaa jiru innaa haasaan bilbiltee nama maalis bilbiltinee qoon gisee maraa hin bilbilti jalaa kaasi malee hin kaasu beektan wayinee guddaas amma sa'aatiin buru gana bulkoo ennaa wayinee urdat faqurnaa maala ta'ee nu bakka Maayikii qabadhee waa dubbadhe beektu. Gisee ati jaarsa akkas jettu san garaan na gubate akkam jaarsa kiyya arrasiite akkatti jedhe. gisa waan ta'e Gisee maammadoo biyyaa ga'udduudhaan yoo ati jettu garaan akkam na gubate. Inni akkasi nagaa jedhin uummata liifirra jirta. liifirra jiraayyuu Gasti sanuu liifii liinkii dhadhee bor sagantaa qabaachirra si waraabaa jira. wayinee lamaanayyaa hundee naachuu sanaaf naachuu hundi keessan akkam jirtan nagaa warri hordoftoota masiihaan eebbisaa isiniin jira ingirii masiin halkan qixxeerriba keessana bilbiltee akkanatti guutas bakkunnaa nagoota shigiree lamaanayyaa hunnaantee raasaachuun dhabbiku deemee amma kun jechuun masii firaakii ta'e malee nama hedduu mudatee jiru gosti akkanaa kun ishii maammada gurgurarra haatochee qoxxofa shigiru kono izaw shigir izii shigir wallahi anam dhugaa sorateero ishee
Lubbuyyee maaliyyee xaafadee yenee hoot kaantii hojii bakka ati baranaaf addunyaadha jiruutu si bareessottu yoo siin jedhe kijiba guddaa seen godhishi hin kijibu bakka hiyootii jedha hiyootiin isa keessa jiru hay bakka lubbuu maarii xaafadee yoo siin jedhe hin amanin hin kijibu kun kijiba jechuudha ella hidhibamaa maarii haanii faa jedhe amma faa jechu bakka hin suubaminaati siin jedha waanti lama nanya akkas bakka masih maal godhare gidi maal godha gadhiifadhu lama nanya huleettanyaa akka bilbila si jalaan kaafte beekaas marishi bareeddu ko ayi bareeddu jechuma dhiifadhu inni akkas hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo zabiibaan firaankii godhe malee garuu barnoota qabaa viidiyoon kun sirriitti dhaggeeffadha hubannoo irraa isiniif ta'a gorsi ishiillee gorsa bareedaadha garuu xiqqoo bakka Maammaduu arrabsite sanitti garaan nama gubata warri ijaa keessan jaalatan zabiibaa dhukkee irraa kaasa laayikii koomentii gochuu hin dagatina koomentii yoo bareessita waaw baga nagaan dhufte kan jenne shi yaada keessa kennadha hundi keessanu ciao